دقائق جمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Akkamoltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera kan siniif dhiyeessu ani Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya har'aan dhimma ajjechaa godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti irra deddeebiin uumamu irratti gabaasa bal'aa qabna. Uummati maal jedha? Deebiin mootummaa hoo maali? Abbaan ajandaa kana warruma abaa'oo shaneetii fi amara keessaa immoo finxaaleeyyiin shiftoonni jiru. Jara lamaan walitti dhufanii miidhaa qaqqabsiisuudha yaalanii. Balaa ibiddaa Finfinneetti uumameen miseensa maatii tokko keessaa daa'imman dabalatee namoonni 5 du'u. Akkasumas odeessaalee addunyaa gaggabaaboo qixeeffannee isin biraan geenya hanga xumuraatti nu waliin tura. Jimaata darbee Finfinnee bakka Kolfee Qaraanioo jedhamuun beekamutti halkan naannoo sa'aatii 5tti balaa ibiddaa mana jireenyaa tokko keessatti uumameen abbaa fi daa'imman isaa 4 du'u maatiin BBC'tti himani. Haadhi isaanii Aadde Amsaal Yirgaa garuu daa'ima harma hoosistu umurii 10 waliin balaa kanarraa ooluu dandeessetti. Obboleessi Amsaal obbo Abrahaam Yirgaa haala uumamee akkasiin BBC'tti himera. Ka'umsi isaa yeroo sanatti mana keessatti nyaata bilcheessaa turte dungoos ibsatanii turani. Sababiin isaa naannoo Kolfee Qaraanioo guutummaatti ibsaan hin jiru ture. Abbaan warraa ishee soofaarra mucaa ishee tokko waliin rafee ture. Isheen ammoo daa'ima ishee tokko mana ciisichaatti raffisuuf harma otuu hoosistuu achumaan akka hirribni ishee fudhate natti himte. Tasa yeroo dammaqxu abidda jiru agartee daa'ima hoosistu sana qabattee baate. Achii booda yeroo manatti ol deebitee ijoollee ishee kan baasuuf yaaltu ollaan akka abiddatti hin seenneef ishee oolchani. Warra kaan garuu lubbuun oolchuun hin danda'amne. Ijoolleen ishee arfanii fi abbaan warraan aarri ukkaamsee lubbuun isaanii darbe. Ijoolleen Aadde Amsaal lubbuun isaanii darbe afran umurii ganna 15, 11, 8 fi 6 ta'uu isaanii kan himan obboleessi isaanii kun hundi isaanii gara hospitaalaa geeffamanis utuu hin ga'iin lubbuun isaanii akka darbe himuun tarii utuu gargaarsi dafee qaqqabeera ta'ee lubbuun nama tokkollee ooluu dandeessi jechuun BBC'tti himaniiru. Ambulaansiin qoyitoo kallaqa ba'ala saatu. Ambulaansiinis konkolaataan ittisa ibiddaas kan dhufanii erga ibiddi dhaabbateedha. Otuu dafanii dhufanii jiraate daa'ima tokko yookaan 2 lubbuun oolchuun tarii ni danda'ama ture kan jedhu dhaga'eera. Ambulaansichi balaa abiddaa ta'uu utuu beeku harka qullaa homaa utuu hin qabatiin oksijinii illee utuu hin qabatiin dhufe. Konkolaataan gara mana isaanii ga'uuf daandiin waan hin jirreef namootni bahatanii yeroo achitti isaan geessan mucaan isheen hangafaa harmee koo jettee bo'aa akka turte nutti himaniiru. Ta'us hundi isaanii lubbuun isaanii darbeetu hospitaala ga'an. Waan akkanaa maatii ofiirratti miti orma irrattiyyuu yeroo uumamu dhaga'uun ni cima. Reeffa 5 awwaaluun baay'ee cima. Obboleettiin koo sammuu isheetti deebi'uun baay'ee itti cimee ture. Eessatti akka isaan awwaalaman kan barteeyyuu har'adha. Dubbii himaan Koomishinii Ittisa Balaa Ibiddaa Finfinnee obbo Gullilaat Geetaanaa balaa kanaan lubbuun namoota 5 darbuu mirkaneessuun ka'umsi ibiddichaa maali kan jedhu ammoo qoratamaa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboon isin biraan ga'a. Namoota waraanaan miidhaman deebisanii dhaabuuf Itoophiyaan birrii biliyoona 5 ramaddeetti. Lammiilee kaaba biyyattiitti sababii waraanaatiin buqqaafaman deebisanii dhaabuudhaaf baajanni dabalataa birriin biliyoona 5 ramaduu ministeera maallaqaatu beeksise. Manni murtii sadarkaa jalqabaa poolisiin gaazexeessituu Ma'aazaa Mahammad dhaddachatti akka deebisuuf yeroo lammataaf ajaje. Gaazexeessituun kun hojjettoota miidiyaa tibba kana labsii koomaandii poostii wal qabatee to'annoo jala oolan keessaa ishee tokkodha. Dubartoonni Afgaan eegdota malee Dubartoonni Afgaan eegdota dhiiraa malee daandii dheeraa akka hin imalleef Taalibaan qajeelfama dilbata baaseen ajaje. Kanaan dura Taalibaan ajaja baaseen manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa hedduun barattoota shamarranii fudhachuu didanii dubartoonni hedduus hojiirraa ari'atamaniiru.
mootummaan Firaansii imaamni dubbii jihaadii deeggaruu dubbate jechuun masjiida guddichaa kutaa kaaba biyyattii OIC magaalaa Beevuwaa keessatti argamu cufte. Aangaa'onni akka jedhanitti masjiidi guddaan kun ji'oota 6 dhufaniif cufaa ta'ee tura. Odeessaaleen gaggabaaboo har'aaf qixxeeffanne kanuma. Wanti sababa waan ulfaataa ta'ee hundumtu maatiin namaa manni namaa keessumaa manni Oromoo kan fakkaatu achitti wanti tokko kana keessatti hafe isaas baarriin isaallee addadha. Waan namni amma nan jedhamu kan du'e dargaggeessi dubartiin illee kan mucaa wajjirraan qalamte jirti. Eessammoo sakaraarratti kukkufee jiru immoo ofuma isaanii gaarii naa gottotanii maali naa gottotanii reessi tokko akka hin argamne kan layyaatti makanii guuranii masaanumti malee nama karaa marratti fixaniifitu. Isaanii kuma jirutti Amaaronni suni ijoollee waggaa 12 kan taate meeshaa gajaraanii eeboo nafee kilaashii bakka hunduma isaanii baadhatee deemu. Kana kan dubbate nama godina Wallaggaa ba'aa aanaa giddaa bakka Alii jedhamurraa maatii isaa waliin baqatee angar guutee jiru guyyoota dura dubbisnedha. Aanaalee Wallaggaa ba'aa keessaa Kiiramuu fi Giddaa bakka garaagaraa keessatti uummanni hidhattoota Amaaraatiin namoonni ajjeefamaa jiraachuu fi qabeenyi barbadaa'uu akkasumas saamamuu irra deddeebiin himachaa jiru. Guyyaa kaleessaallee yoo xiqqaate namoonni 12 humnoota Amaaraan ajjeefamuu isaanii maatii fi dhalattoonni aanaa Kiiramuu BBC'tti himaniiru. Jiraattota ganda angar guutee BBC'n kanaan dura dubbise keessaa tokko rakkoon kun babal'achaa fi hammaachaa dhufuu isaa himeera. Kiiramuraallee turameera gara haroo kanaa namni baay'een buqqa'eera inni kaanis du'eera nama baay'eedha kan rakkina keessa jiru gara Amurutti illee achi kaasee gara Booqaatti horiin namaas qabeenyi namaas manca'ee binis biyyarraa buqqa'ee dhumeera. Kan keenya immoo naannoo ganda Andoo Dadichoo Gootii Alii kan jedhamu tokko jirti. Maatiin kan koo obboleessi koo goddaameera. Soddaan koo goddaameera. Obbolaan koo durbaa obbolaan koo dhiiraa affanamanii laga jiru. Namoota 250 ol kan ta'e haggatamanii jiru. Naannoon Andoo Dadichoo buqqa'aa jira gara Naqqamtetti. Aliin akkuma jirutti affanamee jiru siin kaanis garaagaraa barbaadera. Inni kaan immoo dhumeera bakka maatii tokko keessaatiin nam 5 nam 6 nama 7 kan dhume jira. Hidhattoota Amaaraadha bakka eenyudha kan jiru sun qaba mootummaan sumaan qaba. Amma nam jedhan Xaqilaallaan achi namni jira kan hidhate qaamni seerri hin beeknedha. Warra Dooroos isaan godhan achuma walitti dirmatanii itti godhu karaan cufamee mishigiin qotamee ta'a. Kaanillee warruma qaama mootummaa jedhamutti illee dheengadda kan itti godhanii tokkosanii maammalee warra kaan immoo Oromoon immoo yoo hidhattes boorri 5 hidhattee irraa fuudhamti wanti hin jiru. Akka isaanii silxanaan sanaxanamaa jiru as keessatti silxanaan kan laatamaa jiru iddoo garaa garaatti. Akkuma kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jaardagaa keessattis himannaa wal fakkaataatu irra deddeebiin dhaga'amaa jira. Namni abbaan isaa fi firoonni isaa hidhattoota Amaaraa jedhaniin jala ajjeefamuu dubbatus akkamitti qe'ee maatii isaa ganda Arbuu Nagaasoo jedhamu dhufanii badii akka raawwatan akka kanaan dubbata. Achi ol mana gurgubaa dhufanii qe'ee isaanii jiru namni baqatee intinii jedheera kan namni buqqa'eera. Isaan immoo qe'ee keenya dhiisnee sadhanna jedhanii homaas nun godhanii maal goone irra waan jedhu amantii maan ta'anii yeroo dhufan garuu waan garaa isaanis laafannatti hin fakkaatu. Balbaluma isaarratti rasaasaan rukkutanii ajjeesu. Warri kaanis maatiin firootumadha. Mucaa wasiila keenya immoo fudhatanii deemanii jedhanii ammayyuu lafanni ga'ee hin du'ee fi injiraa lubbuun isaa hin beekamu. Ka'umsa rakkoo sanaa waan beeknu hin qabnu akka haasa'amaa jirutti qaamni mootummaa mormuu naannoo sana jira. Uummata Amaaraa naannoo sana jiraatu immoo isaanii miidhaniiru siin keessa jiraataniiti nu miidhanii kan jedhu uummanni Amaaraa suni aarii qaban walirratti haaloo wal ba'uu wayiitu jira. Akkaataan ittiin tinite namni buqqa'ee amma naannoo sana nama tokko argachuu hin dandeessu. Namni boo'icha boo'ee hin jiru namoonni 5 boolla tokkotti awwaalaman. Horiin hundi lafa jiru hin beekamu. Godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu aanaalee adda addaa keessatti walitti bu'iinsa sabummaa irratti xiyyeeffate kanaan yeroo garaagaraatti namoonni ajjeefamuun buqqa'uu fi qabeenyi barbadaa'uun akkuma itti fufetti jira jedhu jiraattonni. Rakkoo hamaa irra gahaa jiru jiraattonni himatan kanaaf deebiin mootummaa maali kan jedhu irratti hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shaafii Huseen waa'illi keenya ammayyuu ittaanaa dubbisee ture. Kunooti. Godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti
Hidhattoonni Amaaraa qawwee hidhatan midhaan gubuu qe'ee mana gubuu horii keenya fudhatan jedhanii qonnaan bultoonni godinoota lamaarraa dubbisnee nutti himan kana quba qabdu maali sababni isaa? Wantichi akka waliigalaatti hidhattoota Amaaraatu hin taane finxaalii Amaaraati shiftaa Amaaraatii fi hidhattoota shanee abaa shaniitu walitti dhufanii Oromoos saba Amaaraas akka waliigalaatti sablammii naannoo sanaa jiraattota hojjetaa mootummaa hooggansa miidhaa jiru. Abbaan agandaa kanaa warruma abaa shaniitii fi Amaara keessaa immoo finxaaliin shiftoonni jiru. Jara lamaantu walitti dhufanii miidhaa qaqqabsiisuudha yaalanii qaamni kan keenya immoo tarkaanfii hadhaawaa fudhataa jira. Amma jiraattonni dubbisne inumaa mootummaan nu birmataa hin jiru jedhu. Lakkinni dogoggora. Durumaa garuu rakkoon kun akkamiin dhalate? Fedhiidhaan fedhii siyaasaati. Kan waraana bilisummaa Oromoo fi kan hidhattoota Amaaraa ergami siyaasaa isaanii gargari garuu maaltu walitti isaan fidee? Kan tokko jira taasise kaayyoon isaanii lamaanuu kaayyoo badiisaati. Biyya diiguu, saba buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, boolii uumuu yoo danda'an sirna kana diiganii mootummaa ce'umsaa hundeessuudha. Sirna diiguu irratti biyya diiguu irratti tokko ta'ani. Hidhattoonni Amaaraa sun achuma warra jiraatan immoo naannoo Amaaraarraa dhufan? Achi kan jiraatan jiru. Achuma jiraatu. Akka jiraattonni dubbisnee jedhanitti inumaa mootummaan isaan maayinooritti jedhee meeshaa fa'aa kennaafii jedhanii fa'aa himatu. Maali deebiin keessan? Addatti jira meeshaan kenname hin jiru. Garuu mokka atis quba qabdu meeshaa qabu jira dhuunfaadhaan durii kaasee jechuudha. Meeshaa sanaan bakka tokkotti miidhaa qaqqabsiisan jiraachuu mala. Garuu rakkoo kana to'atanii uummata qe'eetti deebisuudhaaf qophaa'ummaa fi ciminni mootummaa qabu hangami ammas uummanni mootummaa nu gateedhanii waa wawaataniif kanas hin gaafachaa jira. Mootummaan dhugaa dubbachuu booda ejjennoon isaa ejjennoo olaanaadha. Karaa lamaan tokkoffaa kaayyoon humnoota badii walitti michoomanii biyya diiguudhaaf deemaa jiran kun dogoggora ta'uusaa uummanni beekuudhaa qaba, dargaggeessi beekuudhaa qaba. Jiraattonni akka waliigalaatti godinaalee sana keessa jiran naannolee sana keessa jiran beekuudhaa qabu. Mariin bilchina qabu karooraan hoogganamee gaggeeffamaa jira. Kana faana tarkaanfii fudhachuudha. Akka naannoo keenyaatti kanan jala mureessatti dubbachuu danda'amu yoo fagaate amma booda torbee 2-3 torbee 4 fudhate hunda isaa qulqulleessine keessaa bahuudhaaf. Warri finxaaleeyyiin Amaara keessaa bakka buutes Amaara bakka hin buutu shiftaadha. Abaa shaniis ergamtuu wayyaaneeti bu'uuraan qabanu. Amma jiraattonni kun jedhanitti ajjeesanii fa'aa boollatti naquu jedhu wanna suukaneessaa baay'eetu dhaga'ama obbo Shaafi. Inni qilleensa irratti dubbatamu qorannaa barbaada. Garuu odeeffannoo isin qabdaniin xiqqaadha moo baay'eedha moo maal jechuu dandeenya? Xiqqaadha. Obbo Shaafii Huseen rakkoon hawaasaa godinaalee kanarra gahaa jiru xiqqaadha haa jedhan malee jiraattonni garuu irra deddeebiin gargaarsa gaafannus homaa birbannaa fi eegumsi nageenyaa mootummaa irraa argannu hin jiru jechuun komii qaban akkanaan ibsaniiru. Naannoo sana keessatti uummanni dhaqee amma aanaa irratti gaafa namni dhaqeetu himatutti naannoo sana keessatti isaan ofii isaaniiti uummata nagaa uummataa eeguu hin dandeenye. Nuti ofii keenyaafuu ni sodaanna. Humni hidhateetu achi keessa socho'u ni jira. Inni isinirraati haa dhorku jedhaniitu uummanni yoo dhaqeetu miidhamee hiyyatu uummataaf deebiin deebisan. Iyya uummataatiif hin birmatanii achi ta'aniitu isaan kan uummanni amma mufateetu jiru nuti tika hin qabnu qaama itti mannu hin qabnu kan jedhe. Uummanni arra walitti kan du'a walii dhaquutu dadhabeetu jiru. Warra mandara sanaa ta'uu waale maleetu nulleetu dhannee awwaaluu hin dandeenya adeemsa sa'aatii 2 irratti. Egaan dhaggeeffattoota keenya gabaasa keenya xumuraan Zalaalam Taaddasaan oduu ispoortii gabaabsee nutti hima. Hordoftoota keenya amma immoo odeeffannoo Pirimeer Liigii Ingilizii isinitti himna. Tibbana boksiingi dee'edha. Boksiingi dee'n waggaa muddee 26 eegalee dorgommiin gaggeeffama. Taphootni baay'een guyyoota muraasa keessatti taphatamuun boksiingi dee'n akka inni jaallatamuuf eegamu kan taasisan jechuudha. Guyyaa kana kan adda godhu maatiin firoonni wal arguutiin garee jaallatan waliin ta'uun deeggaru. Yerootti ayyaana Kirismasiis waliitiin kabajanidha. Kanarraa ka'uutiin har'a taphoonni gaggeeffaman jiru. Crystal Palace 3-0 Norwichiin, Southampton fi Tottenham immoo haga daqiiqaa 90 amma dubbachaa jirutti 1-1 jiru. West Ham immoo Watfordiin 3-1 injifatee jira. Taphni Liverpool fi Leicester City gidduutti har'aa gaggeeffamu. Sa'aatii 5 irratti kan eegamu ta'a jechuudha. Manchester United kaleessa 1-1 qixa xumureera Newcastle United waliin jechuudha. Liigicha Manchester Cityin qabxii 47tiin dursaa jira. Liverpool fi Chelsea immoo qabxii 41 qabachuun itti aananii jiru. Fooyyeensa guddaa kan argisiise Arsenal garuu qabxii 35 sadarkaa arfaffaa qabatee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya galgala kanaa kanumaan goolabameera. Boor odeessaalee biroo qabannee deebina. Sagantaa irraa kan siniif dhiyeesse ani Firaafolii Dhugaasaadha.
odeessaalee dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwachuu ni dandeessu. Nagaan bulaa.